Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad Masrii fi Eertiraa waliigaltee lola irratti banuu deemti sodaa jedhu akka of keessaa qabu. Kanumaan wal qabatee qondaalli olaanaan Eertiraa mootummaa Eertiraa bakka bu'uun yaa'ii UNA 80ffaa irratti haasaa kan taasisan Osmaan Saalaa taasisan. Garuu Isaayyaas Afewarqi akka hin gammachiifnetu dubbatamaa jira. Ministeerri Eertiraa kun waan Isaayyaas mufachiise maal dubbate? Bal'inaan isiniin ga'a. Miidiyaaleen Eertiraa haasaa ministeerri dhimma alaa biyyattii yaa'ii UNA 80ffaa irratti taasisan guutummaa isaa tamsaasanii jiru. Garuu haasaa qondaalichi taasisan keessaa bakka murteessaa ta'e miidiyaalee Eertiraa keessaa akka hambisanillee bal'inaan isiniin ga'a. Akkam jirtu daawwattoota fi kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf like share gochuu hin dagatina. Yaada keessa sanduuqa komentii jalatti nuuf qooda. Bal'inaan waliin ilaalame jalqaba irratti muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad biyyoonni lama walii galanii waraana irratti banuuf deeman jechuun dubbatee akka jirutu ibsamaa jira jechuudha. Biyyoonni lamaan sun Masrii fi Eertiraadha jechuudha. Masrii fi mootummaan Eertiraatii fi mootummaan Masrii walii galanii waraana Itoophiyaa irratti banuuf deeman jechuun komatee akka jirullee ibsamaa jira jechuudha. Egaa kun akkuma beekamu duraanuyyuu jechuudha sodaatamaatuma ture jechuudha. Waan haaraa miti. Garuu muummichi ministeera amma hedduu takka akka itti xiyyeeffateetu dubbatamaa jira jechuudha. Namoonni baay'een akka hayyoonni siyaasaatii fi akkasumallee ogeeyyoonni aktiivistoonni biyya Eertiraa hedduulleen jechuudha waa hedduu kan maxxansaa jiranii fi dubbataa jiran jechuudha. Eertiraan galaanaan nyaatamuuf deemti. Galaana duumessa Itoophiyaarraa itti duumessaa'ee rooba itti gadi roobuu deemu hin arganii waan jedhamu hedduutu dubbatamaa jira. Kana jechuun waraanni Itoophiyaa akka gara Eertiraatti fuula deebifatee jiruu fi xiyyeeffatee jirutu mul'ataa jira jechuudha. Muummichi ministeeraa immoo maal akka ofirraa sodaate hin beekne Masrii fi Eertiraan walii galanii lolan irratti banuuf deema waan jedhu dubbatee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee onkoloolessa 7/2025 jechuudha. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalaa yaa'ii waliigala UNA 72 dura gaggeeffame irratti haasaa taasisanii turan mootummaa hin gammachiifne jechuun dubbatamaa jira jechuudha. Qondaalli olaanaan Eertiraa kun mootummaa Eertiraa bakka bu'uun yaa'ii UNA 80ffaa irratti haasaa kan taasisan haasan Osmaan Saalaa taasisan garuu Isaayyaas Afewarqi akka hin gammachiisini dubbatamaa jira jechuudha. Ministeerri Eertiraa kun waan Isaayyaas mufachiisu maal dubbatan kan jedhuu fi bal'inaan isinitti hima jechuudha daawwattoota keenya. Guutummaa isaa garuu masariitii UNA irratti ni argattu jechuudha. Osmaan Saalaa dubbisanii kan isaan dubbisan keessaa Isaayyaas wanti isaan dubbatan keessaa jechuudha Isaayyaas Afewarqi kan mufachiise. Qondaalli kun haasaa isaanii keessatti kaampiiwwanii fi qoqqobbiin hacuuccaa Eertiraa kubbaa irraa hatattamaan akka ka'u waamicha godhee jechuun dubbatamaa jira jechuudha. Kun immoo mootummaa Eertiraa hin gammachiifne jechuun komatamaa jira. Sababa ministeerichi UNA'tti taasisan rakkoo kan uumeef Isaayyaas bulchiinsa Tiraamp waliin hariiroo fooyyeffachuu waan barbaaduuf USA mufachiisuu mala jedhanii yaadamaa jira jechuudha. Yaadni Osmaan Saalaa dubbatan ilaalcha siyaasas dhimma idil addunyaa irratti jechuudha. Dhimma idil addunyaa irratti qabaniin kan wal fakkaatudha jechuun dubbatamaa jira jechuudha. Dippiloomaatonni duraanii kan waltajjii UNA irratti ejjennoo Eertiraa ibsuuf akka dubbatanillee kaasamaa jira jechuudha. Waltajjii UNA fayyadamuun dhiibban biyyoota akka Eertiraa kubbaa irratti jiru jechuudha akka ka'uuf sagalee ta'uuf dubbataa yaada Osmaan Saalaa akka yaadaatti jechuudha. Rakkoo akka hin qabne kaasanii jiru jechuudha. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalaa yaa'ii UNA irratti haasaa taasisan Eertiraa qofa osoo hin taane qoqqobbii waggoota 60 ta'uuf kubbaarraa kaa'ame akka ka'uuf gaafachuu isaanii USA qeeqanii turan jechuun dubbatamaa jira jechuudha.
Kanumaan wal qabatee bulchiinsi Tiraamp akkuma aangootti dhufeen qoqqobbiiwwan bara Baayiden kubbarra kan kaa'an deebisanii akka itti fufanii dubbatee ture jechuudha. Nulleen isiniif gabaasuun ni yaadatama jechuudha. Eretiraan ammoo keessummaa waraana kaabaa Itoophiyaatti ishee hirmaachise hordofe sarbama mirga namaa raawwatte jechuun USAF gamtaa Awurooppaa qondaalota waraanaa fi nageenya isheerraa qoqqobbiin akka kaa'ame ni beekama jechuudha. Usmaan Saalaa yaa'ii yoo booda dhimmoota Afrikaa irratti gorsa ol'aanaan Tiraamp kan ta'an jechuudha. Marsiid Faraans waliin wal arguun jechuudha. Mari'atuu ibsame kunis hariiroo biyyoota lamaanii deebisanii haara'oomsuuf akka ta'ellee himamaa jira jechuudha. Waan dur bade dhiisanii hariiroo isaan gidduu jiru akka haaromsanillee dubbatamaa akka jiru ni beekama jechuudha. Gama biraan ammoo Usmaan Saalaa haasaa yaa'ii UN irratti waa'ee Israa'elii fi Filisxeem osoo hin kaasin hafuu isaanii ijoo dubbii ta'ee argamee jira jechuudha. Kanaan dura Isaayyaas Afiwarqiis ta'ee Usmaan Saalaa yaa'ii UN irratti argamuun yeroo garagara Filisxeem deeggaruun haasaa taasisanii akka jiranis ni beekama jechuudha. Waa'ee muddama gaanfa Afrikaa irratti Itoophiyaa fi Eretiraa gidduutti dhalate ilaalchisee jechuudha. Yaada ifa ta'e osoo hin dhiyeessin hafuu isaaniif Usmaan Saalaa komatamanii jiran jechuudha. Hawaasni adda addaa komatee jira jechuudha. Gamtaa Awurooppaatti ambaasaaddara duraanii Eretiraa kan ta'an kana jechuun Eretiraatti waan tokko dubbate jechuudha. Duumessa waraanaa Eretiraa marsee jiru osoo hin kaasin hafuusaa yaaddoo Itoophiyaan Eretiraa irratti uumuu jirtu osoo hin eerin hafuusaa akka komatee dubbatee jira jechuudha. Osoo karreefu mata duree irratti isiniif kaasisan jechuudha. Rakkoo fakkeenyaaf Itoophiyaan Eritiraa irratti geessuuf deemtu duumessa Itoophiyaa kan Eritiraa irratti roobuuf deemu osoo hin kaasin hafuu isaa baay'ee nama mufachiise jechuun dubbatee jira jechuudha. Usmaan Saalaa haasaa UN irratti taasisaniin komii irratti ka'uus barreessaa ol'aanaa UN Antonio Guterres wajjin wal arguun waa'ee nageenya gaanfa Afrikaa dubbatanii akka jiranillee ni beekama jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kana fakkaata gaa oduun har'a gabaabseetuma isiniif dhiyeesse jechuudha. Daawwattoota keenya kuma beekamu gaa Eretiraa fi Masriilleen sababa bishaanii kanaan wal qabatee jechuudha. Muummicha ministeeratiin yeroo hedduu wal qeeqaa turuu fi akkasumallee hanga waraana wal argisiifatan takka gayan jechuudha. Amma waa'ee galaana diimaa ulaalaa galaana Itoophiyaan argatu qabdi kana irratti jechuudha baay'ee jechuudha hammaatee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee gaa warri Eritiraalleen yeroo ammaa kana diyaaspooronni biyya adda addaa keessa jiranii fi aktivistoonni Eritiraa guutummaan guutuutu namicha kana arguu hin fedhanii jechuudha. Abiyyiin Ahmad amma namicha kana nama jaare jechuudha. Biyya alaa kanatti diyaaspooraan hundi mootummaa Itoophiyaa waliin jirti. Mootummaa kana kuffisuufi jechuudha. Hundaafuu gaa bubbullee ilaalla. Oduun irra isiniif qopheesse kana fakkaata. Chaanaala keenyaaf namoonni haaraa taatan please subscribe godha. Oduun keenya guyyaa guyyaan akka isin dhaqqabuuf viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf immoo like share godha. Yaada keessan komentii jalatti nuuf kaa'aa. Nagaa ta'a.